paartiilee lama as istuudiyoo keenyatti affeerradheetan jira. Paartiin har'a affeerrannee waliin mari'achuuf jechaa jiru keessaa kan bakka bu'anii jiranii obbo Haayiluu Addunyaa paartii badhaadhinaa bakka bu'aniiti kan isaan dhufanii jiranii. Akkasumas immoo obbo Baqqalaa Garbaa immoo KFO irraa kan isaan bakka bu'anii nu gidduutti argamanii jiranii. Mata dureen guyyaa har'aa filannee egaa dhimma filannoof qophii taasifamaa jiru irratti guutummaa guutuutti xiyyeeffanna. Achi keessaan immoo wantoota hawaasa biraatii ka'aatii ture isaas akka gaaffitti kaasnee kan irratti mari'annu ta'a. Egaa duraan dursa isiniinis yeroo qabdan irraatii qusattanii guyyaa har'aa kana bakka kanatti argamtanii haala qophaa'ummaa keessanis uummata keenyaaf ibsuudhaa fi asitti argamuu keessaniif maqaa uummata Oromoo maraan baay'een sin galateeffadha. Fayyaa ta'a. Seenaan bara dhibbaa wanni nu barsiifte diinnan nuun firoomu hogguutti jallatte. Seenaan bara dhibbaa wanni nu barsiifte diinnan nuun firoomu hogguutti jallatte. Nuuf bakka bu'eetti daranuu waywaata ifnu dagachiisee barnu galaafata. Nukaasaa yaa ilmaan Oromoo nukaasaa gabromsaan nu miidhan buqqaane hidhisaa kan biraa kan buune iddoosaa bakka jirtan maraa warraa isa finiinsaa. Kallattii maammee gara filannoo kanatti higguu dhufnu filannoon dhufu kuni Oromoodhaaf maalidha jennee kaasuu dandeenya. Keessattuu Oromoodhaaf kaan akka carraatti ilaala, kaan akka sodaatti ilaala. Kanaafuu mee maal jettu sin filannoo kana? Mee paartii biyya bulchaa jiru irraatiin jalqaba paartii badhaadhinaa. Filannoon kun carraa moo sodaadha Oromoodhaaf? Galatooma filannoon bara kana gaggeeffamu bara 2012 kun carraa moo sodaadha uummata Oromoof kan jedhu irratti akka paartii badhaadhinaatti paartiin badhaadhinaa biyya kana keessatti dimokiraasiin dhugaan akka lafa qabatu dirreen dimokiraasii akka bal'atu aadaan dimokiraasii akka gabbatu uummanni keenyas dimokiraasii kana shaakalee dimokiraasiin keenya gara dimokiraasii cimaatti akka ce'uuf hojiiwwan gurguddaa hojjetaa jira. Kana keessatti dirree dimokiraasii bal'isuun akkuma jirutti ta'ee paartiin keenya immoo filannoo kana dimokiraatawaa taasisuudhaaf ofiis of ijaaree sagantaa isaas jijjiiree ijaarama isaas jijjiiree dhiyaachaa jira jechuudha. Kanarraa kan inni ilaallu yaadama kanaan dura akka addawaawiitti qabachaa turre jijjiirree sagantaa haaraadhaan bakka buusnee jirra jechaadha. Kana kan gooneef ilaalamni kanaan dura ture guddina siyaasa diinagdee amma jiru kana madaalu haala guddina uummanni keenya keessa jiru haala jijjiirama addunyaan keessa jirtu hin madaalu waan ta'eef ilaalamni kun ilaalama hammataa dimokiraatawaa ta'een kan sirrii fi ta'een bakka bu'uu qaba jennee amanne. Kanaafis hammattummaa isaa jijjiirree kan saboonnii fi sablammoonni hunduu keessatti of arguu danda'an paartii cimaa ijaarree jirra jechaadha. So paartii cimaa kana kan ijaarreef tokkoffaa paartiin kun addawaawiin hammataan turre saboota muraasa naannolee biyyattii 9 keessaa 4 qofaan kan bakka bu'e waan ta'eef saboota kaanis kan moggaatti dhiibe jennee qorannoo waan adda baasneef kana jijjiiruuf hammattummaa isaa jijjiirreerra jechaadha. Lammaffaa dimokiraasii keessooti. Dimokiraasiin naa jennu gaa saboonni biyyattii kana akka baay'ina isaaniitti keessatti hirmaachuu keessatti of arguun dirqama waan ta'eef kanas jijjiirreerra jechaadha. Kabraa ilaalama isaati. Ilaalama warraaqsa dimokiraasii kanaan dura hordofaa turreen bu'aawwan argaman jiru. So bu'aawwan sana akkuma jirutti fudhannee deemne jijjiiramootaa fi injifannoowwan sana keessatti galmaan akkuma jirutti fudhannee deemne kan amma gitu wajjiniin immoo hanqinoota isaa sirreessinee deemuu qabna jennee ilaalama isaas jijjiirreerra jechaadha. Kanaaf ilaalamni kanaan dura ture ilaalama diinaaf fira jedhee kan adda qoqqoodu waan ta'eef
ilaalamni kun ilaalama guutuudhaan bakka kan bu'uu qabu kutaan hawaasaa kamiyyuu diina akka hin taane kan qabsoofnuuf immoo uummata bal'aa biyya kanaati waan ta'eef ilaalamni kun sirrii akka hin taaneef kanaan jijjiirree jira jechuudha. Kanaaf ijaarsa keenyas ilaalama keenyas dambii keenyas sagantaa keenyas bifa guutuudhaan ta'ee uummataaf dhiyeessuuf jira jechuudha. Kana irratti leenjii bal'aa kenninee paartiin tokko gaa paartiidha jedhamee kan ilaalamu sagantaa maalii fudhatee dhufe. Gara sagantaatti dhufna. Waan ta'eef sadarkaa sanatti deemaa jira waan ta'eef uummata keenyaaf carraadha jenneetu fudhanna. Isin akka paartii badhaadhinaatti filannoon fuuldura keenya jiru carraadha jettaniiti kan isin kaasan. Sababoota isin carraa jettaniif immoo wantoota yeroo adda waa'ee keessatti gufuuwwan ta'aa turan sana adda baasuun keessanii filannoon amma dimokiraatawaa ta'e akka gaggeeffamuudhaaf deemaa jiraachuun isaa sun hawaasa keenyaaf carraa ta'uu danda'a kan isin kaasaa jirtan. Boboqqalaa gara keessanitti dhufa. Mee gama keessanitti akka paartii keessanitti maal paartiin keessaniif uummata Oromoodhaaf filannoon fuuldura isaatti argamaa jiru kun carraa moo sodaadha? Wantoonni amma akka paartii badhaadhinaatti ka'aa jiran kun filannoo kana carraa jechisiisuudhaaf karratti yookaan immoo karaa qabu hin qaban jennee kaasuu dandeenya. Galatoomii saboota miidhamanii turaniif yookaan miidhaan irra jiruuf filannoon meeshaalee yookaan immoo adeemsa gara dimokiraasiitti ittiin ceesisanii fi mirga isaanii ittiin gonfachiisan sababii ta'eef filannoon dimokiraataa ta'ee fi haqa qabeessa ta'ee fi filannoon dorgomsiisaa ta'ee yoomiyyuu taanaan akka carraatti ilaalama. Filannoon kun maqaa filannootiin ulaagaalee filannoon dimokiraataa ta'e tokko hin guutu taanaan garuu filannoon sun gara hokkaraatti gara rakkootti gara jeequmsaatti biyyas gara badiinsaa fi gara booddeetti hafiinsaatti geggeessuu ni danda'a. Filannoo fuula keenya dura jiru kana yookaan carraa kan taasisu carraa gaarii kan taasisu yookaanis immoo gara sodaatti kan buusu akkamittiin filannoon kun geggeeffamuuf akka jirudha. Filannoon kun akka akeekameefitti akka sirni dimokiraasii ajajutti akka uummattoonni Itoophiyaa fi uummanni Oromoo fedhutti haqa qabeessa ta'ee kan hundumtuu dhugaadha jedhee amanee fudhatee kan adeemsa isaatti amanee bilisa jedhee fudhatee dorgomsiisaadha jedhee fudhate yoo ta'eef ammallee carraa guddaadhaan jedhan. Yoo kanarraa sigigaate garuu balaatti geessuu ni danda'a. Akkuma kanaan dura 2007tti filatamee lakki namoonni nu bulchan jiru kun namoota nu filatan miti sirni kun sirna nuti barbaannu miti kan fedha keenyas tarkaanfachiisu miti jedhee akkuma kanaan dura uummanni irratti fincile gara fuulduraa irratti illee carraan kanaa kan jiru ta'uu isaati kan natti mul'atu. Baay'ee mee kanuma duukaatii hawaasa keessaa immoo kallattii garaa garaatiin dhimmoonni ka'an jiru. Egaa paartiin badhaadhinaas paartiin kaafaa warraatis har'agaa marii kana irratti kan hirmaattan keessaati filannoon fuuldura keenya jiru filannoo kana akka carraatti kan kaastan jira. Garuu hawaasa keessaa kallattii garaa garaatiin immoo yeroo dhimmoonni ka'an jiru. Filannoon amma deemsifamuun keessattuu Oromoodhaa fi akka carraan taanetti immoo yeroo kaasantu jira. Sababiin isaa paartiilee Oromoo kallattii tokkotti dhufee uummanni Oromoo paartii tokko ta'ee waan nuti sagaleen keenya tuun hiramiin akeeka tokko qabaatee akka inni deemu barbaadna. Garuu har'a paartiileen ammayyuu bakka garaa garaati kan isaan jiranii. Kun immoo deemee sodaa filannoo irratti qabnuuf nu saaxila yeroo jedhanii kaasantu jiru. Isa kana amantaa akkasii kanarratti paartiin keessan ejjennoo maalii qabu? Ani paartiileen Oromoo heddummaatanii karaa garaa adda adda deemaa jiranii isa jedhu wayitan ilaalu Oromoo miliyoona 40-50 ta'uutii fi paartiin 4 yookaan 5 yoo jiraatan baay'eedha jedhee yaaduun gara kootiin baay'ee miti paartii baay'ee miti. Paartiin amma jiru immoo tasuma isaayyuu paartii 3 yookaan 4 hin caalu paartiin Oromoo egaa paartiileen Oromoo ulaagaa maaliin paartii Oromoo jedhamu isa jedhu ani gara kootiin amma asitti kaasuun barbaadu paartii badhaadhinaa ati jettu amma akka paartii Oromootti hin fudhadhu gara kootiin maaliif yoo jette paartiin kaleessa ODP jedhamee waamamu akka gareetti uummanni Oromoo miidhameera akka gareetti cunqursaan irra tureera akka gareetti galfata isinitti kennanneerra akka uummataatti gaaffii kana isinitti kennanneerra kanaaf bakka nu gahaa jedhee itti kennatee ture garuu walakkaa kana ga'ee paartiin kuni
ani paartii guutummaa Itoophiyaati malee ani paartii Oromoo qofa miti mirga Oromoo qofaaf miti kanan falmu hundumaafidha kan nuti falmus immoo akka nama dhuunfaatti malee akka gareetti miti wanni gareedhaan falmamu kun adeemsi sabummaa irratti hundaa'u paartiileen sabummaa irratti hundaa'an kuni gara fiixee tokkotti uummata deemsisanii gara mankaraaressummatti sababii deemsisaniif kana keessaa nuti baaneerraa jedhanii uummata dhiisanii ka deeman ta'eeti kan natti mul'atu naan sababii kanaaf paartiilee Oromoo keessa strictly isaa ka jiranii ka jedhu ani fudhatu sammuun koo adeemsuma jiruunis loojika jiruunis akka kanatti fudhatu kanaaf ani paartiilee biroo wajjin ani ilaala ammas seen wajjin dhiyaadhe gaafa waliin dubbadhu akka paartii birootti akkuma paartii Itoophiyaatti biyya tokko hirmaanna waan ta'eetiif akkuma IDPA fa'itti akkuma ABN fa'itti akkuma dhaabbilee birootti malee akka dhaaba Oromoo tokkotti miti kanan fudhadhee waliin haasa'u kana waliin mormus jechuudha. Kana sababii ta'eef isa kanarratti yaada Baqqalaan jedhan irratti walii galtu akka paartii badhaadhinaatti mee isin maal jettu isa kanarratti mee boyiluun keessattuu ammoo Baqqalaan kan isaan kaasan paartiin badhaadhinaa akka paartii Oromoo bakka bu'eetti illee miti anani fudhadhuudha kan isaan jedhan. Isa kana garuu adda baasuudhaa fi dhimmoonni kallattii adda addaadhaan kaan jiru akkuma saayinsiittis isin kanarratti maal jettu? Tole galatooma obbo Baqqalaan gaaffii ati kaaste deebisuu qabu ture. Gaaffiin jalqaba ka'ee paartiin isaanii akka Oromootti paartilee Oromoo walitti fiduudhaaf maal hojjetaa jira kan jedhu bu'uura gaaffiin bu'uura. So gaaffii sana deebisuurra gara gaaffii paartii badhaadhinaa sagantaa gaaffii paartii badhaadhinaa tan isaan fokus godhan. Kana jechuun maal jechuudha? Sagantaa ceesisu kan uummanni bituu danda'u hin qaban waan ta'eef sagantaa keenya haasa'uu jechuudha. Sagantaa keenya haasa'uun cubbuu hin qabu. Hin fudhanna. Garuu uummata Oromoo bakka buuna jedhan kana maal dhiyaatanii maalitti gurgurachuudhaaf sagantaa maalii dhiyeessuudhaaf kan isaan deeman immoo qeequmsuma paartii badhaadhinaa akka sagantaatti qabatanii deemu. Kun adda bahuu qaba jechuudha. Gara keenyatti naadaa deebitu paartiin badhaadhinaa kaleessa ODP akkuma dura sii kaase gaaffii uummata Oromoos ta'e gaaffii siyaasaa biyyattii kana jeeqaa jiru ijaarama kaleessaatiin ilaalcha kaleessaatiin deebisuu waan hin danda'amneef paartiin taaktikii mataasaa sagantaa mataasaatiin karoora mataasaatiin ittiin deebisee of ijaaraa jira. Kana keessatti deebisnee of ijaaruu kana keessaatiin gaaffiin Oromoo tokkoon Oromoon gaafachaa ture ittiin qabsaa'aa ture tokkoon lamaan maali? Gaaffiiwwan kana immoo akkamitti deebisna? Tarsiimoo maaliitiin? Ijaarama maaliitiin? Deebisna kan jedhu qorannoo gadi fageenya geggeessine jedha. Qorannoo gadi fageenya geggeessine kanaan kaleessi murni tokko addawaawii akka isaatiif tolutti mijatutti ijaarratee jira. Ijaaramni isaa immoo kaleessumayyuu haqa qabeessan turre. Ijaarama haqa qabeessan turreen gaaffii haqa qabeessa uummatootaa deebisuun hin danda'amu. Kun irratti walii galleecha. Kanaaf maal ta'uu qaba? Ijaaramni murna xiqqaadhaan ijaarame sun diigamee ijaarama hunda galeessa, hunda hirmaachisa, dimokiraatawaa ta'een ijaaruudha. Gaafa kana jennu immoo sagantaatti ijaarama. Tarsiimoo finnee dhufna. Tarsiimoo sana uummatatti dhiyeessina. Tarsiimoo sana immoo uummanni madaalee yoo paartii keenyaaf sagalee kennu kan itti fufnu. Yoo immoo amma sadarkaa obbo Baqqalaan fa'aa fi paartiin kaafa'oo kana kanatti jiran kan sagantaa hin qabnee fi sagantaa keenya qeequu akka sagantaatti dhiyeessatan immoo uummanni filataa fi hin filatu kan itti dhiyaannu ta'a. Garuu tarsiimoo ceesisaa tokko lama jennee itti deemaa jirra jechuudha. Fakkeenyaaf gaaffii obbo Baqqalaan kaasan wajjiniitii wal qabsiisnee akka paartii badhaadhinaatti Oromoodhaaf bakka bu'ee qobaatti amma fakkeenyaaf kanaan dura akkuma beekamu ODP yoo fudhannee ODP'n maqaa Oromoos qabatee Oromiyaa keessattis deemee socho'aa ture. Tariitii gaaffii obbo Baqqalaan jedhan paartiin badhaadhinaa kun Oromoo bakka bu'uu hin danda'u. Oromoo bakka bu'uu hin danda'u jedhu maarraa ka'eetudha fakkeenyaaf maal akkuma isaan jedhan kanadhaa qabatamaatiin Oromiyaa keessatti akkaataa paartiin keessatti caaseffamee deemaa jiru. Gaaffii bareeda. Oromoo bakka bu'uu jechaan maqaa Oromoo maxxanfatanii deemuu jechaa miti paartiin keenya kanatti naman.
paartiin keenya kan itti amanu sagantaa gaaffii uummata Oromoo deebisu qabamoo hin qabu. Gaaffiiwwan uummata Oromoo kaleessa gaafatamaa jiran sagantaa kana keessatti hin deebi'amoo hin deebi'u. Sagantaan siyaasaa kun ijaaramni isaa bakka bu'iinsi isaa gaaffii Oromoo hin deebisamoo hin deebisu. Sirna federaalizimii uummanni Oromoo kaleessa qabsaa'aa tureef sana hin deebisamoo hin deebisu. Kanaan madaalamaa jechuudha. Malee waan maqaa Oromoo maxxanfatanii deemaniif aantummaa Oromoo qabna jechaan hin danda'amu jechuudha. Kanaaf sagantaadha. Kan nuti irratti dubbannu sagantaadha. Han ijaarama keenya paartii biyyaalessaa taasifneef taaktika gaaffii Oromootti hin deebisnu, tarsiimoo gaaffii Oromootti hin deebisnu waan ta'eef ijaaramni kun ijaarama paartii keenyaati. Kanaaf paartii keenya keessatti uummattoonni biyya kanaa akka baay'ina isaaniitti bakka bu'u. Kana keessaa Oromoon bakka bu'aa jecha. Kanaaf paartiin badhaadhinaa saboota xixiqqoo otoo nabiin kan hammatu, saboota xixiqqoo sagalee kan ta'uuf, murtee dabarsu irratti immoo murtee marii irratti hundaa'e, walii galtee irratti hundaa'e kan dabarsu ta'uusaa sagantaa siyaasaa isaa keessatti clearly kaa'eera jechaadha. Baqqalaa yaada isaan jiran kana irratti yaada dabalataa qabdu? Egaa sagantaa hin qaban isa jedhuudhaaf sagantaa keenya inni beekuu dhiisuu danda'a. Isin beektu turtan sagantaa paartii badhaadhinaa amma haaraa ba'e kana isa Oromoo bakka bu'uu hin danda'u jettanii jalqaba keessatti beektu isin? Hin beekna. Saganticha at least wixineen sun yommuu inni ragga'us dookumentii isaa arginee dubbifneerra. Maaliif akka inni deemu akkamiin akka ijaaramu afaan irratti sabboonummaa Oromoo irratti ilaalcha inni qabu sabaaf sablammii Oromiyaa keessa jiran irratti akkamittiin miseensa akka ta'an akkamittiin filannoof akka deeman kana hundumaa sagantaa isaanii sirriitti dubbifnee agarree jirra. Achirraa kaaneeti kan dubbannu malee akkasuma qilleensarraa kaaneeti miti. Fakkeenyaatiif akka inni obboleessi koo jedhutti maqaa Oromoo maxxanfanii deemuu qofa miti. Waan Oromootiif hojjetu waan Oromootiif fayyadu hojjetudha inni jedhu dhuguma. Fakkeenyaatiif waa'ee afaanii yoo fudhanne akka dhaaba keenyaatti nuyi jalqabee yeroo bu'uureffamnee jalqabnee afaan Oromoo afaan federaalaa gochuun akka kaayyoo isa guddaatti qabannee deemna durumaa jalqabnee jechuudha. Amma dhaaba duraan ODP ture amma deebi'ee badhaadhina ta'e kan ammoo yoo fudhannee jalqabee afaan kanarratti ilaalcha akkamii qaba ture yoo jenne karaa fagoo nu geessa malee tokko isaa lafa kaa'uu dandeenya. Qubee filachuutii jalqabee mormaa akka ture qubee saabaa malee qubeen laatiin yookaan qubeen Oromoo kun akka inni hojiirra oolleeffal maallee akka ture. Isaan booddee immoo afaan kun sadarkaalee adda addaatti akka inni booddeetti deebi'u kutaa 8 gara kutaa 6 akka inni deebi'u. Wantoonni sabboonummaa Oromoo agarsiisan sheekkoowwan kitaabolee duraa keessatti maxxanfaman tokkoon keessaa gulaalamanii akka bahan godhuunsaa isaan booda immoo educational road map jedhee afaan kana deebisee akka inni qoratamu godhee booddeetti deebisuudhaaf yaalii gochuun isaa isaan ala immoo tartiiba qubee kana aabaa caadaa isa jedhu kana tartiiba gara biraa kennee qubee afaan Oromoo kana barachuun iyyuu akka inni hin danda'amne gochuudhaaf yaaliin inni godhe illee waan dagatamu miti waa magaleessa jirudha. Kanaatiif dhaaba kana wajjin jalqabnee qabsoorra turre dhugaasaa dubbachuudhaaf yoo ta'e jechuudha. Maaliif ejjennoo waa'ee afaan Oromoo irratti qabnu irraatiin ka'e jechuudha. Afaan Oromoo promote gochuu barbaanna, afaan biyyoolessaa taasisuu barbaanna. Darbee immoo East Africa gaanfa Afrikaa kana keessatti afaan guddeessa taasisuutti barbaanna kanarratti sirratti hojjenna. Imaammata keenya jalqabee kan har'a uumnee miti kun paartiin badhaadhinaa afaan irratti ejjennoo maalii qaba? Nuti akka dhaaba Oromootti uummata Oromoo bakka buuna jennee akka jirruttis immoo intirestii yookaan fedha Oromoo tarkaanfachiifna jennee mirga Oromoo kabachiifna jennee hamma yaannutti jechuudha. Afaan Oromoo afaan tokkicha ta'ee Oromiyaa keessatti hojiirra ooluu qaba afaan hojii ta'ee jennaan. Isaan garuu maal jedhan? Tokkoffaa afaan Oromootti afaan tokko dirqamaan itti dabalamuu qaba jedhaniif. Kana jechuun maal jechuudha? Namni afaan Oromoo hin beekne miseensa paartii isaanii ta'uu ni danda'a jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Namni miseensa paartii sanaa ta'e immoo hooggansa paartii sanaa ta'uu danda'a, aangoo mootummaallee qabachuu danda'a jechuudha. Aangoo mootummaallee qofa miti, aangoo mootummaa naannoo Oromiyaallee qabachuu danda'a jechuudha. Kanaatiif afaan Oromoo malee afaan biraan dirqamaan itti fe'uuf illee
dirqama osoo hin taane keessaan kan irratti hojjetamedha jechuudha. Kun tokko. Lammaffaa seera filannoo dhihoo kana bahe tokko hoo ilaaltaniitu yoo ta'e duraan namni tokko dorgomuudhaaf ulaagaalee 4 guutuu qaba. Tokko waggaa 21 ol ta'uu qaba. Lammaffaa bakka itti dhalatee sana yookaan bakka itti dorgomu sanatti dhalachuu qaba. Yookaan immoo bakka itti dorgomu sana jiraachuu qaba waggaa tokkoof. Itti dabalee immoo afaan naannoo afaan Oromoo beekuun dirqama isaati. Garuu amma maal godhan? Paarlaamaan paartii isaaniitiin guutee jiru taa'ee maal jedhee akkamittiin murteesse? Isa afaan Oromoo yookaanis immoo afaan naannoo sana afaan hojii sana beekuutu irra jira isa jedhu dirqama sana keessa. Paarlaamaa qofatu murteesse moo kuni waliigaltee paartiileen waliin dhufanii dhimma sana irratti mari'atanii waliin kan isaan dabarsan? Kana paartiin keenya hin mari'anne irrattis waliin galee paartiin kana irratti walii galee tokkoyyuu. Paartiin keenya paartii biyyaalessaati. Paartii biyyaalessaa sagantaa mataa isaa bocate sagantaa isaa immoo uummataaf kan dhiyeessu ta'a jechaadha. Kanaaf yeroo baay'ee qeeqni ka'u afaan paartii wal qabateeti. Afaan paartii fi afaan mootummaa yeroo baay'ee morkattoota keenyaa fi namoota tokkotti burjaajii uuma. Afaan paartii fi afaan mootummaa. Paartiin keenya afaan paartii jedhee kan inni murteesse afaanota 5. Biyyi kun dhugummaatti biyya sabdaneessaati yoo qabaatte afaan tokko qofa otoo hin taane afaan hedduu dubbachuu danda'u qabdi. Kun immoo muuxannoo biyyoota sirna federaalizimii cimaa ijaaraniin kan ibsamudha. Kanaaf gaaffii uummata Oromoo dabalate kan sabaaf sablammoota kaanii sirna siyaasaa biyya kana keessa moggaatti dhiibaman giddu galeessatti fiduu danda'u qaba. Kun immoo kan inni maddu Oromoon hammataadha. Saboota kaan ofitti qaba. Aadaan isaa aadaa saboota wajjin kabraa wajjin walitti hidhate qaba. Guddinni Oromoo guddina ollaa isaa wajjin yoo walitti hidhate malee guddina tasgabbii qabu fiduun hin danda'amu jennee amanna. Kanaaf aadaa isaanii, duudhaa isaanii biyya kana keessatti yoo calaqqise biyyi kun dhugaatti biyya sabdaneessa, afdaneessa, aaddaneessa taati. Kan hin ta'u taanaan biyyi kun akka biyyaatti itti fufuu hin dandeessu. Kanaan tokkummaan biyya kanaas kan eegamu karaa kanaa jennee amanna. Kanaan wal qabatee afaan Oromoo mootummaan naannoo Oromoo Oromiyaa jalqabaa kaasee hanga har'aatti kan guddise, kan dagaagse, afaan barnootaa kan taasise, afaan hojii kan taasise, afaan dhaabbilee barnoota olaanaa kan taasise mootummaa naannoo Oromiyaati fi paartii isa dursa. Hammamuu itti isaa miidhamu, itti isaa cabu, siyaasa kaanis itti hojjetu mootummaa naannoo Oromiyaa fi paartii isa dursatu kan asiin gahe. Kan haaluun hin danda'amu. Afaan Oromoo ishuu filannoo fi ajandaa gochuun hin danda'amu jechaadha. Already afaan Oromoo guddateera, afaan dhaabbilee barnootaa olaanaa ta'eera, afaan mootummaa ta'eera. Kan nuun goonu kana caala akkamitti sadarkaa Itoophiyaatti ol guddisnaadha. Naannoo Oromiyaa keessatti ittisnee hambisnu. Afaan kana sadarkaa Itoophiyaatti ol guddisnee afaan gaanfa Afrikaa taasisnee uummanni kun immoo uummata gaanfa Afrikaa keessatti dhiibbaa uumu, dhageettii uumu, tasgabbii fi aktarii cimaa akkamii taasisuudha jechuudha. Kanaaf guddina afaan Oromoo wal qabatee mootummaan naannoo Oromiyaa iddootti qeeqamu otoo hin ta'in obbo Baqqalaanis sirnuma kana keessa taa'anii barsiisaa turan, sirnuma kana keessa taa'anis qabsaa turan. Kana irratti akka ceeqoottis yookaan akka kiritiksittis kaasuun feerii natti hin fakkaatu jechaadha. Kanaaf sagantaan paartii keenya afdanees haa ta'u jedheet ittiin qabsaa. Afaan mootummaa naannoo Oromiyaa immoo heera mootummaa naannoo Oromiyaa irra jira jechaadha. Heerri naannoo mootummaa Oromiyaa immoo akkaataa ittiin jijjiiramu mataasaa qaba. Paartiin har'a ka'ee heera jijjiiruu hin danda'u. Heera naannoo haa ta'u heera waliigalaas kan jijjiiru piroosiijarii mataasaa qaba waan ta'eef gaaffiin Oromoo deebi'uudhaafis heerri mootummaa jijjiiramuu qaba. Heera mootummaa jijjiiramuudhaaf immoo paartiin kun paartii afaan baay'ee dubbatu ta'ee mootummaanis biyyittiinis immoo haala kanaan akka ijaaramtu kan qabsaa'uuf ta'uusaa. Kanaaf afaan paartii fi afaan mootummaa
adda baasanis beekuunis barbaachisaadha yaaduma kaasuu. Haa ta'u gaaffii nama kaase keessattuu waa'ee imaammata wajjiniitii wal qabsiisee gaaffiin kaase qaba. Imaammanni waggootan hedduudhaaf kaa'atee turetu jira. Akka mootummaattis akka paartiilee siyaasaattis. Yeroo ammaa kana immoo utuu garaagarummaan baay'een illee hin jiraatiin dhaqee galmiisaa tokko ta'etu jiru bakkatti wal adda ta'utu jira. Kun maali rakkoonsa? Rakkoo mootummaan aangoorra jiru paartiilee ofitti qabee waan jiru dubbatee waan Oromoof ta'u kaa'uu dadhabuu moo fedhii biraatu jira jennee kaasuu dandeenya jechuun gama keessaniis haa ta'u gama paartiileetiinis Garbuu Baqqalaatti nan dhufa. Gama keenyaan waa lama tokkummaa Oromoo fi paartiilee gargar baasneet ilaallanu. Tokkummaa uummata Oromoo cimsuu ijaaruu maalirratti ijaarra kan jedhu tokkummaa uummata Oromoo. Tokkummaan uummata Oromoo aadaa isaa dagaagsuu, afaan isaa dagaagsuu, eenyummaa isaan akka kabajamu gochuu, eenyummaa isaa immoo sadarkaa biyyaalessaatti akka biyyi kun calaqqisiistu taasisuu, duudhaa isaa eeguu, sirna isaa gabbisuu, dagaagsuu. Kun tokkummaa Oromoo, walii birmannaa Oromoo akkaataa inni konsolideeted itti ta'u. Kun immoo amantii gosa kan darbee fi Oromoo walitti qabuu kan danda'u irratti fookas godhanii hojjechuu ilaallata jechuudha. Gama paartileetii yoo dhufne ilaalle dhimmi paartilee dhimma sagantaati. Dhimma ijaaramaati. Gaaffiiwwan gurguddaa uummanni Oromoo kaasu taaktikii kamiin, ijaarama kamiin, tarsiimoo kamiin, sagantaa kamiin deebisuu dandeenya. Kanaaf tokkummaa Oromoo tokkummaa paartilee wajjin walitti hidhatamuu hin qabu jennee ilaallannu. Tokkummaa Oromoo irratti KFOs haa ta'u, ABOs haa ta'u, qaamni kamuu Oromoodhaaf an qabsaa kan jedhu hunda biratti hirmaachisnee wajjiniin hojjechuudhaaf qophiidha jechuudha. Kun nageenya laallata, olaantummaa seeraa laallata, sirna federalizimii kan laallata, kanarratti wajjiniin hojjenna jechuudha. Dhimma sagantaa, dhimma ijaaramaa laalsee garuu ilaalama mataa keenyaa qabaachuu dandeenya. Kanaaf garaagarummaan tokkummaa Oromoo fi tokkummaa paartilee kanaan laalamuu qabaachuu danda'a jechuudha. Bakka isaan ittiin hirmaachisne tokkummaa Oromoo waan Oromoo laallatu isaan itti hirmaachisnu hin jira. Sadarkaa sanattis akka isaan ciman gargaarsa hangoonus hin jira jechuudha. Haa ta'u mee Obbo Baqqala keessattuu waa'ee imaammata wajjiniitii wal qabsiisnee haa kaasnu. Imaammanni paartiileen siyaasa Oromoo galmi isaanii tokkoof tokko Oromoodha. Oromoo ceesisuu, Oromoo abbaa biyyummaa isaa mirkaneessuu, Oromoo afaan isaa guddisuu jalqabas kaastaniittu. Paartiin tokkos kan inni qabu kanadha. Paartiin tokkos kan inni qabu kanadha. Baay'achuu jedhee kan inni jalqaba kaaseefis kanaaf. Lakkoofsa isaanii sinuu haa xiqqeessaayyuu malee gandatti deebi'ee sagalee uummatichaa kallattii biraatti deemsisutu jira. Maa inni mee hudhaan iddoo kana jirudha. Galmi isaa tokko erga ta'eeti maaf waliin taa'amee dubbachuun dadhabamedha. Gaaffiin amma Obbo Haayiluun kaasan keessattuu tokkummaa Oromummaa fi tokkummaa paartii walitti makeetii ilaala paartiin dorgomaan biyya kana keessa jiru akka Oromootti. Waa'ee baay'ina paartii yoo ilaalle ammas maaliif Oromoo irratti akka haga kana xiyyeeffatamu hin beeku malee ani Harariin saba 10,000 lakkaa'amudha miliyoonaan miti. Garuu paartii akka qaban hundumti keenya ni beekna. Yoo xiqqaate paartii Oromoo wajjin wal qixa paartiin isaan qaban. Oromoon miliyoona amma sana ta'ee jechuudha. Paartii warra Amaaraa fudhanne 70-80 ta'u. Maqaa Itoophiyaa maaliyaa jedhama malee paartii Amaaraatti isaan baay'een isaanii. Amma paartiin badhaadhinaa nu keessaa bahee deema waan jiru natti fakkaata. Anaan akkan ilaalutti jechuudha. Intirestii Oromoo dhiisee deema waan jiru. Kanaatiif paartii badhaadhinaa irraa fagaatanii deemuun waan haaraa miti kun akkan fudhadhutti. Waan haaraa miti maaliif? Kaleessa waa'ee amma obboleessi koo kaasu irratti waa'ee afaan Oromoo irratti dhaaba kanatu guddise ni jedhani. Waan nama tokko 2-3 jedhee kaase kana tokko haaluu hin danda'u. Qubee afaan Oromoo falmaan turre moo isaan? Falmaan turre yoo jedhani meenattaayi. Maal uummanni nu dhaggeeffataa jirus kunis nagaa waan ta'eef jechuudha. Paartiin kun afaan kun qubee kanaan akka hin barreeffamne falmaa ture. Tokko jedhe isaan booda immoo sadarkaa qubee jijjiiruudhaaf yaaliin goone godhaniiru moo hin goone kana maaliif haalamu kun? Qubee kana jijjiiruun immoo maaliif barbaachise? Tartiiba isaa jijjiiruu maaliif barbaachise? Isa jennu fakkeenya Soviet Union kaasnee waltajjii adda addaa irratti dubbanneera. Isaan maal godhanii sabootii fi sablammoonni biroonni isteetii biraarra jiran afaan Raashaa qofaa akka isaan barataniif
Afaan mataa isaanii barachuun akka inni haalli isaa itti cimu godhan akka isaan afaan isaanii jibban afaan kana baratan godhan. Isadha poolisii sanadha kan asirratti hojiirra oolfamuudhaaf yaalii irra ture. Okay. Afaan Oromoo afaan Amaaraa isaa kutaa afuriitii jalqabu kutaa tokkootii jalqabaa jedhanii uummata kana irratti fe'uudhaaf yaalii godhanii Oromoon goonu. Kana uummanni beekamu hin beeku. Kunis waan beekamaadha waan haalamu hin qabu. Badhaadhinaatti qofa otoo hin taane haa ta'u paartiin badhaadhinaa mataasaa kan danda'eetiin deemuu danda'a jennu Obbo Baqqalaan Faas. Isin immoo akkuma paartiimti kaanuu jirtan akka Oromootti dubbiidhaan malee qabatamaatiin hin jirtanidha. Oromoonis kan inni kaasu kana. Eegaa turre Oromoon akka paartiilee biyya kana keessa jiran dursee deemeera. Meentaaliitiitiin qophaa'ummaatiin waan hundumaatiin kanarraa ka'ee gaaffii isinii dhiyeessaa tureera akka paartii biyya bushuuttis akka paartii morkattootaattis. Garuu uummatichi deebii argachaa hin jiru. Gara tokkotti koottaa yaada koo hiriinaa walii galaa. Anaaf gaaffii qabdu taanaan gaaffii koo tokkoof tokko akkaataatti deebistan sana mari'adhaa jechaa jira. Garuu kun hundumtuu hin jiru akkuma paartiilee biraatti. Paartiin sadarkaalee adda addaatti kan inni irratti waliigaltee kan inni uummatu. Akkuma amma seera ijaarsa paartiilee fi filannoo maal jedhamu kanarratti baheettiyyuu sadarkaa sadiitti addaan qoodee kaa'eera dur sadarkaa afurmoo akka biyyuu ture. Amma koalishinii isa jalqabaa uummachuun ni danda'ama. Dhaabbilee Oromoo gidduu amma haasaan jiramu hin jiru. Waan hundumaa uummatatti baasanii gadi haasa'uun hin danda'amu. Fakkeenyaatiif gaaddisi hooggansa Oromoo wayita uumamu kan ODP'n yeroo san keessa ture. Yeroo wayita uumamu gara ji'a torbaa uummatatti hin himamne wanti kun. Garuu haasaan onuma deemaa ture. Haasaa maal wayya kanarratti waliigalla kanarratti waliigalla jenne haga kana qabxiilee 15 irratti waliigallee ture. Kan hundumtuu uummatatti hin himamne. Eega qabxiilee kanarratti waliigalle gara fuulduraatti immoo maal goonaa akkamitti walitti deemna jennee osoo haasa'aa jirru ODP'n achi keessaa bahee ani achi keessaa bahee badhaadhina kan jedhamu paartii uumeeraa jedhee bahe. Kana silaatee akka seera isaatiitti gaaddisa hooggansa Oromoo suniyyuu gaaddisa suniyyuu beekuu turre ture. Kana gaaddisa sanatti hin beeksifne fakkeenyaatiif jechuudha. Kanaaf wanta nuyi amma jiru paartiilee amma hafan jettan gidduu haasa'aa hin jira ammayyuu taanaan. Wal arganii waliin haasa'aa jiru. Wanti yoo xiqqaate wanti irratti waliigalamu wanta baay'eetu jira. Waan irratti waliigalamee kan ammatti uummatatti ifa hin taane jechuudha. Kanaaf isaan yoo danda'ame gara paartii tokkotti cuunfamuu danda'u. Filannoo dhufuudhaaf dhiyaatanii uummata sanas beeksifatanii dambii isaanii beeksifatanii deemuudhaaf filannoon dhiyaateera adeemsi jiru garuu ganaadha. Garuu Oromiyaan immoo bal'oodha. Kanaaf filannoo dhufuudhaaf qophaa'aa miti jedhanii isaan kaasaa jiranii. Imaammata hin qabanii imaammata isaanii lafatti ibsatan hin qabanii waltajjii akkasii kanatti walakkaa sa'aatii daqiiqaa 20 nuu kennitaniitu waan hundumaaf inni akka nu iddoo kanatti dubbannu barbaaddu. Namoonni miidiyaaleen kana barbaadu. Isaan sagantaa isaanii akkatti ibsatan qabu. Waan hundumtuu harka isaanii keessa jira. Galmi harka isaanii jira. Waamanii galma barbaadanitti abbaa barbaadanitti hojii dhaabsisanii wajjin mari'achaa oolu. Kaadiree mootummaa dabballee mootummaatii fi mindaa mootummaan kaffaluutiin achi dhaabbataniitu ittiin leenjii kennaa oolu. Isaanii aksesiisaa qabu. Aangoon mootummaa isaan waan harka jiruu fi waan hundumaa ibsuudhaaf nu danda'u. Nuyi garuu waltajjii tokko geggeessuudhaaf galma hayyamsiisuu qabna. Yoo san nu dhawwatan immoo itti kaffaluu qabna. Waan meeqatu waan kana keessa waan deemnutu jira jechuudha. Kana malee sagantaa hin qabnu. Utuu sagantaa hin qabnu ta'e akka paartiitti iyyuu boordiin filannoo iyyuu fudhatee laayisensii nuun kennu. Kana beekamuu qaba. Kanaan duras ittiin dorgamaa turreerra. Ammas turreerra. Ammas hin qabna sagantaa qabnu. Garaagarummaa sagantaan keenya kan wal fakkaatu hin jira. Maaliif Oromoodhaaf haasofna na eega ta'eeti waa'ee Oromoo irratti sagantaan wal fakkaatu kan nuyi qabnu jira. Sagantaan dhuunfaatti immoo yoo akkana ta'een caalaa fedha uummata Oromoo kana mirga uummata Oromoo kana kabachiisa kan jedhu immoo numa qabna. Yeroon isaa ga'u boordiin filannoo ibsa hin baafne amma taayim teebilii isaa hin baasin jira. Yeroo inni baasu officially guyyaa kanaatii jalqabdanii duula geggeessuu dandeessu gaafa inni jedhu duula kana geggeessuu irratti itti fufnaa jechuudha. Amma garuu officially utuu wanti sun hin ibsamin dura bakka hundumaatti deemnee sagantaa keenya ibsuun iyyuu rakkoo meeqa akka nurra jiru tariitii uummanni hin beeka. Mootummaan kun garuu akka rakkoon hin jirretti kaa'uu barbaada. Yaada masarraa irratti yaada qabaata. Tole akka kaleessaatti qabsaa'uun hin danda'amu. Kaleessa gufuun tureera.
haala mootummaan ittiin deemaa jiru ture rakkoo qaba. Dimookiraasii dhiphisaa ture. Mirgi namoomaa sarbamaa ture. Sirni federaalizimii bu'uurarraa hojiirra hin oolle. Gaaffiin uummataas dhiibee dhufee jijjiiramni akka ta'u taasiseera. So haalli kaleessaa morkattootaaf bakka dhokii ture jechaadha. Bakka isaan itti dhokatan. Dimookiraasiin dirreen dimookiraasiin dhiphachuun sun bakka dhokaa ture malee gaafa dirreen dimookiraasii akkatti banamu hojii qabatamaa hojjechuu akka hin dandeenye ammuma argachuu dandeenya jechuudha. Dirreen dimookiraasii bal'ateera. Ijaarama takkaaf waan fooyya'ee hin qaban, sagantaa ofii fooyyeffatan hin qaban, waanuma kaleessa ittiin qabsaamaa ture uummanni Oromoo gaaffii isaa deebiseen har'as qabsoofnaa jedhu. Kun hin danda'amu. Garuu uummanni Oromoo gaaffii masaan kaasan itti deebita satti. Isuma kana wajjin wal hidhata waan ta'eedhaaf. Fakkeenyaaf dirree dimookiraasii dhugaa bal'ateera. Namni hundumtuu yaada isaa mirgaan akka inni dubbatee amansiisuu danda'uudhaaf kallattiin saaqameera. Garuu amman kun qabatamaatiin jira akka mootummaatti. Inni isaan amma kaasanis jira. Komii isaan kaasanis jira. Sagantaa isaanii beeksisachuudhaaf illee wantoonni danqaa ta'an akka jiran kan isaan kaasan. Kanaaf mootummaan achirratti hundumaa guutuutti gadhiiseera jennee isa ammatti kaastu wajjiniitiin waliin faalleessu isa amma kaasan kana wajjiniitiin jechuudha. Tole waa baay'ee jira. Jijjiirama kana keessatti dirreen dimookiraasii jijjiirameera naa jennu kaleessa miidiyaa tokko lama sadii afurtu biyya kana keessa jira. Innuu miidiyaa mootummaadhaan dhuunfatame. Dirree dimookiraasii bal'ate kana keessatti miidiyaan kaleessa biyya Itoophiyaa keessa biyya alaatii tamsaasaa ture. Miidiyaan mormitoonni morkattoonni qaban biyya keessa galee jira jechuudha. Aksesii miidiyaa bal'aa jira. Kanaaf bakka itti yaada isaanii gurguratan dirreen mijateeraa jechuudha. Amma kan dhabame yaada. Bakki dirreen itti gurguratan hedduudha. Fuulduratti immoo miidiyaa mootummaa irratti immoo akkamitti akka fayyadaman boordiin filannoo sagantaan baasaa sagantaa sanaan hundumtuu akkamittiin yeroo qilleensaa fayyadama kan jiru sanaan fayyadamnaa jechuudha. Akka duraatti qabsaa'uun hin danda'amu jette. Akka duraatti qabsaa'uun hin danda'amu jechuun maal jechuudha? Kaleessa warri hidhaman haa hiikaman jedhamee qabsaa'amaa ture jechuudha. Kana jechaan hidhamaan siyaasaa tureera jechuudha. Kun kanaan qabsaa'uun hin danda'amu jechuudha. Kaleessa Oromoon haa bilisoomu jedhamee qabsaa'amaa ture. Hin danda'amu Oromoon bilisoomeera jechuudha. Har'a filannoo argateera. Sammuu isaatii waan barbaade yaadee, waan barbaade barreessee, waan barbaade ibsatee, yaada isaa bilisaan ibsatee, waan barbaadetti amanee, akka barbaadetti gurmaa'ee deemuu danda'eera waan ta'eef meeshaa qabsoo gochuun hin danda'amu jechuudha. Lammaffaa kaleessa afaan Oromoo afaan hojii federaalaa haa ta'u jedhamee qabsaa'amaa ture. Kana mootummaan fudhatee qaama sagantaa isaa taasisatee ittiin deemaa jira. Kanaan qabsaa'uunis hin danda'amu. Already du'eera jechuudha. Sadaffaa abbaa biyyummaa mirgi abbaa biyyummaa Oromoo haa kabajamu jedhee qabsaa'aa ture Oromoon. Amma Oromoon qabatamaatti abbaa biyyummaa ta'e jechuudha. Abbaa biyyummaa jechaan duuchaatti oofamuun hin danda'amu. Abbaa biyyummaa jechuun maal jechaadha? Tokko aangoo isa madaalu biyya kana keessatti Oromoon haa argatu. Biyya kana Oromoon haa hoogganu jechuudha. Kanaan ibsama abbaa biyyummaa. Abbaa biyyummaa kan jedhamu duuchaatti oofuun hin danda'amu jechaadha. Kana gonfateera Oromoon qabatamaatti jechaadha. Sadaffaa dhimma Finfinneeti. Dhimmi Finfinnees mootummaan qoratee xumuree ajandaa sana cufeera jechaadha. Kanas meeshaa qabsoo godhachuun hin danda'amu. Amma qabatamaatti mootummaan kaleessa dinagdee keessaa Oromoon dhiibamaa ture. Kan inni dhiibamaa tureef immoo heerota Oromoo hudhanii qaban, dinagdee biyyattii keessaa akka hin fayyadamne qaban, heerota heera mootummaa faalleessan, labsiiwwan adda addaatu bahaa ture waan ta'eef labsii sana fooyyessannee hirmaannaan Oromoo dinagdee keessatti taasisu akkaataa lakkoofsa isaatiin qabeenya isaatiin akka inni ta'u sagantaan bahee itti deemamaa jira. Kanas meeshaa qabsoo godhachuun hin danda'amu jechuudha. Kabiraa tokkummaan Oromoo cimee afaan Oromoo afaan federaalaa ta'ee biyya kana keessatti abbummaa akka ta'uuf ittiin hojjetee mootummaan ajandaa kanaan qabsaa'uun hin danda'amu jechuudha. Dirreen dimookiraasii dhiphateera akkatti qabsoof nu hin dhabne jechuunis hin danda'amu jechuudha. Amma gandatti waajjira banatee uummata gurmeessee yaada isaa gurguratee deemuudhaaf dirreen banameera.
akka kaleessa dirreen dimokiraasii dhiphamaadha jedhanii Finfinnee keessa taa'uu qofaan qabsaa'uun hin danda'amu. Akka kaleessaatti qabsoofnaan hin danda'amu. Kompiliitilii jijjiirame. Kanaaf hojii barbaada. Sagantaa baasuu barbaada. Taa'anii gaaffii Oromoo akkamitti akka deebisu. Gaaffii Oromoo deebisuu qofa miti. Gaaffii Oromoo fi kan sabaaf sablammootaa wajjin walitti hidhanii deebisuun immoo akkamitti tarsiimoo cimaa gaafataa jira. Kanaaf akka kaleessaatti deemuun hin danda'amu kan isin jedheef kanaaf. Baay'ee guddaa galatoomna. Yaaduma nama kaasee irratti hin dabala. Isa irratti yaada qabaattan kaasuu dandeessu. Keessattuu waa'ee rakkoo Oromoo wajjiniitii wal qabsiisnee kaasna. Egaa Oromoon akkuma kaastan waggoota hedduudhaaf qabsaatis tureera. Qabsoo isaatiinis immoo namni hundumtuu akkuma obbo Haayiluun kaasee gaaffii kanatti garaagaraatiin kaasaati tureera. Mee rakkoon Oromoonti akkamitti kan isin hubattan? Rakkichumti jalqabu immoo rakkichumti eessaa dhufe? Akka mootummaattis ta'u kallattii garaagaraatiin inni kun maddi isaa eessadha jennee kaasuu dandeenya. Yaada inni amma kaasirratti dabalataan jira. Maddi isaa sirna amma sirna kanaan dura turedha. Sirna ammas jirudha rakkoon isaa anaaf. Sirni kanaan dura ture sirrii mitii jedhamee kunoo filatamee tuyya sadii hin ga'initi irratti lulli geggeeffamee gaafa bitintiree waan godhu gaafa wallaalu achi keessaa bahee nuti qaama haaromsaati haaromneetu isin ceesifna jennaan uummanni tole jedhee amanee eega isaan iyyuu ba'anii qalbii isaanis jijjiirratanii gara qabsoo kanaattis deebi'anii mirga keessan mirga Oromoo kana ni tarkaanfachiisna eega jedhaniiti mee yeroo kennineefi ilaallaa jedhe. Garuu isa kaleessaa irraati booddeetti deebi'aa jiru. Maaliif yoo jette? Afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uudhaaf ajandaa qabamee itti hojjetamaa jira naan jedha. Oromiyaa keessatti afaan Oromoo afaan hojii ta'uunsaa hafaa jira. Akka karoora isaaniitti akka sagantaa isaaniitti. Isuma nama dubbadheedha. Maaliif namni afaan Oromoo hin dandeenye dorgomuu danda'a Oromiyaa keessatti. Balaas. Kanaaf eega dorgomee dhufee gawannoo ta'eeti afaan isaatiin hojjeta. Afaan isaatiin hojjeta. Exclusively kaleessa afaan Oromoo qofatu Oromiyaa keessatti afaan hojiiti. Ammaan booda garuu hin ta'u. Walga'iisitti geggeessuu jalqabameera, afaan biraatiin geggeessuu jalqabameera. Isa kanaan dura ture irraati walakkaan isaa irraa citaa jira. Kanaatiif isa nu tarkaanfachiisu gara fuulduraatti iyyuu jenne irraa iyyuu kutaa jiru, irraa citaati jira. Kanaatiif mirgi Oromoo karaa kana sarbamaa jira. Dirreen dimokiraasii bal'ataa jira yeroo jedhu obboleessi koo Wallaggaan waa'ee Wallaggaa quba qabaa? Waa'ee Gujii quba qabaa? Wallaggaa 4, Shawaa Lixaa, Gujii 2, Booran osoo godinni 9 yookaan 8 gadi ba'anii wanna tokko hojjechuu osoo hin danda'in midhaan isaanii illee oomishatanii nagaadhaan nyaachuu osoo hin danda'an. Maal inni maddisaa? Sadarkaa kanarratti Inni maddisaa maalidha? maddisaa maaliif gaafatamni mootummaa? Anuu mootummaa qofa gochuu dandeenyaa? Maaliif mootummaan gara filannootti adeemuudhaaf dirree dimokiraasii bal'iseera sanni jedhee fankaasee. Dirree dimokiraasii jechuun ati iddoo hundumaatti nagaadhaan sochootee sagantaa kee fi karoora kee waajjira banattee nama gurmeessitee yaada keetti gurguruu jechuudha. Miti akka inni dubbatetti kun hin danda'amu hin danda'amu. Utuu kun hin danda'amin attamitti dirreen dimokiraasii bal'ateera jedha. Kana immoo tasgabbeessuudhaaf itti gaafatama isaa kan fudhate eenyudha? Mootummaadha. Mootummaan maaliif dadhabe kana gochuu? Akkamittiin waggaa 2 guutuu walakkaan saba tokko rakkoo keessattuu jiru mootummaan otoo barbaade tasgabbeessuu numa danda'a ture. Karaa siyaasaas, karaa dippiloomaasiis, karaa maaliis amansiisuudhaan namootuma biyya keenyatti dhalatanii guddatanidha. Ijoollee magaleessa qabsoo keessa jiranidha. Namootuma mirga isaanii gaafachaa turanii har'as gaafachaa jiranidha. Kana wajjiniin haasa'uun kunoo asii Eertiraa dhaqanii wajjiniin araaramanii dhufanii. Kunoo biyyoota biraa araarsuudhaaf deemamaa jiran. Kunoo Noobeeliitti badhaafamaa jiran. Waan meeqatu jira. Biyya keenya keessa garuu walakkaan uummata keenya rakkoo keessa jira. Nagaa keenya araddaa keenya nageeffachuu dadhabnee jechuudha. Yeroo sana duula geggeeffame sana mootummaan ija gaariin hin ilaalle. Hin gargaarre. Yeroo miidiyaatti yeroo baay'ees bahee dubbadheera. Gargaarsi tokko hin godhamne dhugaasaa dubbachuudhaaf yoo ta'e. Kanaatiif kana beekaatuma mootummaan hin barbaanne. Naannoon sun akka inni tasgabbaa'uuf hin barbaanne. Filannoottis yoo deeme naannoon tokko yookaan bakka rakkoo hin jiru tokko nam filatu jedhee yaadee rakkoo keessa yoo tures itti qabatayyuu qaba filannoon hin geggeeffamin hafuudhaaf. Amma wanti akka istiraateejiitti qabamee deemu kana natti fakkaata karaa mootummaa. Obbo Baqqalaa ammayyuu sagantaa paartiin isaanii qabu waan ceesisu waanuma qeequma paartii keenyaa malee sagantaan isaanii
tokkummaa Oromoo akkamitti eegsisu, sabdaneessa biyya kana akkamitti taasisu, sagantaa dinagdeen isaanii maal akka ta'e tokko hin ibsine. Amma qeequma paartii keenyaati. Kana jechaan xiyyeeffannoo paartiin isaanis paartii keenyaaf qabu agarsiisuu isaa irraan kan hafe sagantaa ceesisu tokko ammayyuu hin deebisne jechaadha. Sagantaa keenyas bifa guutuudhaan hin dubbisne. Yaa'u oduudhuma feesbuukii irratti barreeffamurraan kan hafe sagantaa keenya sirriitti dubbisaniiru yaada jedhuun qaban agarsiistuu qaba. Sagantaan keenyaaf dambiin ittiin bulmaata keenyaa sagantaan siyaasaa, sagantaan dinagdee, kan hawaasummaa, kan dhimma alaa sirriitti ifa ta'ee barreeffamee jira jechaadha. Tokkoonsaa. Lammaffaa dambiin ittiin bulmaata paartii badhaadhinaas afaan hojii paartichaa afaan naannolee biyyattii keessatti heera naannoleetiin afaan hojii ta'an ta'a jedhee. Kanarratti kan paartiiti gaabbu. Silas kaaseera garaagarummaa fi tokkummaa paartii fi mootummaa adda baasuu dhabuurraa kan maddu ta'a jechuudha. Paartiin keenya nama paartiitu aangoo qabata aangoo mootummaa. Amma gaarii paartiitu aangoo qabata. Oromiyaa keessatti namni afaan Oromoo hin beekne filachuu hin danda'a, filatamuu hin danda'amuu hin danda'amu. Kan immoo heera mootummaa kenna bara. Namni paartiin kamiyyuu filachuu, filatamuu heera mootummaa kenna. Oromiyaa keessatti namni afaan Oromoo hin dandeenye hoogganaa ta'ee filatamuu Oromiyaa keessatti heerri mootummaa federaalaa Dimokiraataa Rippaabilika Itoophiyaa maal jedha? Achi kaabara. Waa'ee paartiitti gadi buusuun hin danda'amu. Kanattis walitti makuun hin danda'amu. Heerri mootummaa federaalaa Dimokiraataa Rippaabilika Itoophiyaa namni tokko lammiilee biyyattii kana keessa ta'e filuu, filatamuu hin danda'a. Heerri mirga heerri kenna. Paartiin KFOs na duraa gadi qeessin ila daaloogii nu duraan ta'in malee ani kana jedhe namni hundumtuu bakka hundumaatti mana ijaarrachuu, jiraachuu, hojjetee buluu, socho'uu, nagaadhaan waan hundumaa hojjechuun mirga isaa akka qabu kana hunduma beekna. Ani waan hin jedhu amma namni afaan Oromoo hin beekne tokko naannoo Oromiyaa keessatti lafa dhibbentaadhaan 90 ol yookaan 95 ol afaan Oromoo dubbatutti afaan biraa hin beeknetti dorgomee aangoo qabachuu hin danda'amu hin danda'u akka sadeen gadda barreessitanii keessanitti. Kana dolisee heerri mootummaa naannoo Oromiyaa maal jedha? Afaan hojii naannoo Oromiyaa maaliyya? Heera mootummaas heera mootummaa federaalaas baruuf dirqamadha. Paartiin sadarkaa kanatti paartii keenya wajjin hin dorgomu kana sirriitti beekuu qaba jechuudha. Afaan hojii mootummaa naannoo Oromiyaa afaan Oromooti jedhamee tumamee jira heera irra bara. Kanaaf paartiin kamuu heera kana cabsuu hin danda'u jechuudha. Hin danda'u. Kanaaf bu'uurri isaa heera. Heera irratti hundaa'e. Heera. Bu'uurri heera. Paartiin kamiyyuu heera mootummaa cabsuu hin danda'u kun. Isaa gaditti sagantaan paartii heeraa gaditti. Filuu filatamuu kan jedhus heera mootummaa keenya. Wayii tokkoon kaasaa. Lama. Fakkeenyaatiif. Amma na xumursiisaa obbo Baqqeen amma sagantaan kiyya. Afaan Oromoo afaan hojii ta'a jedhee mootummaan paartiin kun hin qabsaa'aaf jechuudha. Kan inni qabsaa'u sagantaa isaa uummatatti gurgurate uummanni sagantaa sana yoo irraa bitee heerris jijjiiramuu barbaachisa yoo ta'e fedhii fi dantaa uummata giddugaleessa uummata biyyattii kan hunda giddugaleessa godhatee deemuu qaba. Tarsiimoo maaliitiin afaan Oromoo afaan hojii mootummaa federaalaan taasifna jedhanii qabsoofnaa jedhan obbo Baqqalaan tarsiimoo maalii? Heera mootummaa jijjiiruu gaafata. Heera mootummaa jijjiiruu gaafachuuf immoo yoo xiqqaate naannoleen biyyattii keessa jiru 2/3 kana fudhachuu qabu. Dirqama kun. Afaan Oromoo afaan hojii federaalaa hin taasisa gaafa paartiin tokko jedhu tarsiimoo isaa fiduu qaba. Kanaaf waan uummanni Oromoo fi Oromiyaa gaafate toon ta'in waan sabaaf sablammoota san hunda biyyattii kana hunda laallatudha jechuudha. Kanaaf maal goota tarsiimoon kee hammataa ta'uu qaba jedha. Naannolee hunda kan hammate. Ajandaan kun ajandaa Oromoo qofa toon ta'in ajandaa Itoophiyaa taasifne nu. Ajandaa Itoophiyaa taasisuudha. Fakkeenyaaf naannicha keessattuu
Amma gaafichi naannoo Oromiyaa keessatti fakkeenyaaf paartiin badhaadhinaa kan inni itti fayyadamu naannoo Oromiyaa keessatti filachuudhaafis filatamuudhaafis afaan Oromoodha mini? Afaan Oromoodha. Afaan dabalataa tokko jiraachuu qaba kan jedhamu sun maal inni ifaa ta'u isa dhalatti fakkaata gaafichi. Kana jedhu akkas jedhan. Afaan kun shanan afaan hojiiti. Akka barbaachisummaa isaatti immoo dabalachuu danda'u. As gaddaa jaayidalla. Akka barbaachisummaa isaatti hin jedhu. Lama qoy. Lammaffaa paartiin kun paartii biyyaalessaati. Oromiyaa keessa qofatti mitan hojjeta. Dambiin kun Oromiyaa keessatti hojjeta, kibba keessatti hojjeta. Kibba keessa naa deemtu immoo sabaaf sablammoota hedduu jira. Akka naannootti Amaariif afaan hojii, akka zooniitti immoo naa gadi bu'u immoo afaan maalii taa'ichaa? Afaan Walaayittaa ta'uu danda'a, afaan Sidaamaa ta'uu danda'a, afaan naannoo sana keessatti afaan barnootaa ta'e ta'uu danda'a jechuudha. Paartiin badhaadhinaa cufaan godhu jechuudha. Ispeesifikaalii amma sagantaa siyaasaa fi madda siyaasaa goonetti itti fayyadamna jedhanii jal'isanii itti fayyadamuuf yoo ta'e hin ta'u kun. Sagantaa kanaan dorgomuu danda'u fiduu qabu. Sagantaa mirga Oromoo kabachiisee tokkummaa Oromoo eegsisee biyya kana ceesisuuf ta'uu danda'a malee kan keenya qeequu miti jechuudha. Sagantaan isaanii tokko hin himne ammoo gaaffin isaanis hankaasanis tokko hin jiru jechuudha. Kabiraa dirreen dimookiraasii bal'ateera. Kanaan dura akkuma sila kaase madda dhokannaa ta'aa ture. Morkattootaaf dirreen dimookiraasii dhiphachuun amma banneetu eenyummaa isaanii uummatatti ibsinee jechuudha. Uummanni dandeettii isaanii, ijaarama isaanii, tarsiimoo isaanii laalaa jira jechuudha. Kanaaf dirreen dimookiraasii bal'ateera, waajjira barataniiru, ijaaramni isaanii isuma kaleessaati, sagantaan isaanii isa dheengaddaati, sagantaa dheengaddaatiin biyya ceesisuun garuu hin danda'amu. Ijaarama isaanii sirreeffachuu qabu jechuudha. Nageenya wal qabatee Oromiyaa keessa olaantummaan seeraa haa kabajamu. Biyyattii kana keessatti olaantummaa seeraa haa kabajamu yoo jenne afaan qawweetiin akka kaleessaa olaantummaa seeraa kabachiisuun hin danda'amu. Uummata doorsisanii olaantummaa seeraa kabachiisuun hin danda'amu. Bifa paartilee siyaasaa hirmaachise. Aantummaadhaan, abbummaadhaan yoo isaan hirmaatan kutaaleen hawaasaa hundi yoo hirmaate olaantummaan seeraa Oromiyaa keessatti kabajamaa. Madda kanarraa kaane rakkoo nageenyaa Oromiyaa keessatti uumameef paartileen siyaasaa Oromoo kan obbo Baqqalaan fa'aa keessatti hirmaatan qaama hidhatee socho'u kana keessatti araarsee akka galchu hunda faasiliteet goone itti gaafatamummaa isaaniitti kennine. Itti gaafatamummaa mootummaan harka kee haa fudhate abbootiin gadaa dhaqanii akka isaan galchan. Kanaaf immoo waan barbaachisaa ta'u mootummaan ramadee deemanii hanga tokko galchanii isa kaan ijibbaanneerra. Mootummaan olaantummaa seeraa haa kabachiisu. Nuyi hin dandeenyu jedhanii keessaa ba'an. Hamma danda'ametti mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisuun isaan hirmaachise hanga isaan ijibbaatanitti. Rakkoonsa hammam walxaxaa akka ta'eef rakkisaa akka ta'e akka isaan arganitti boris immoo yoo carraa argatanii biyya kanatti aangootti dhufan biyyuma kana bulchu waan ta'eef keessas immoo muuxannoo haa fudhatan jennee responsibility kennineef. Dadhabanii kiyaabaa mootummaan garuu olaantummaa seeraa qabsiisuudhaaf namni bahee galuu dadhabaa jira. Namni jiraatti gubamaa jira. Ajjeefamaa jira. Kan immoo teenya ilaaluun qabu. Hamma danda'ametti humna nageenyaa achirratti bobbaasni jira. Ammas karaa seeraatiin warra dhufanis fudhannee leenjisnee qaama nageenyaatti maknee akkatti deemaa jirra waanta ta'eef waanuma salphaa itti dhiisee mootummaan keessaa bahee itoo hin taa'iin kanas irratti hojjechaa turre. Isaaniinis hirmaachisnee hojjechaa turre. Kanaaf nageenya naannoo Oromiyaa kontribuushinii yookaan gumaacha isaanirraa eegamu hamma ta'e bahanii gidduuttis dhiisanii warruma kaleessa immoo isaan dararaa ture immoo isaan wajjin immoo tumsa uummachuudhaaf maqalee deeman. Nuun maqalee maa deemus hin jenne jechuus hin qabnu jechaadha. Barbaadu mooyyaaleedhaan namni tumsa ijaarrachuu danda'a. Barbaadu maqaleedhaas ijaarrachuu danda'a. Garuu mooyyaaleetu dursaa maqaleerra jenneetu haala kanaan hojjechaa jirra waan ta'eef isaanis immoo waan isaanirraa eegamu olaantummaa seeraa kabachiisuu keessatti gahee isaanirraa eegamu. Miseensa isaanii naamusa godhachiisuudhaan, miseensa isaanii dambii barsiisuudhaan, miseensa isaanii heera mootummaa barsiisuudhaan, miseensi isaanii karaa heera qofaan akka socho'u taasisuudhaan waan isaanirraa eegamu yoo bahan kan mootummaa wajjin yoo walitti dabalame olaantummaan seeraas biyya kana keessatti mirkanaa'a jenneetu waan amannu. Haa ta'u guddaa galatoomne.
warra Maqalee deemanii jedha. Agartanii kan walgahii isaanii keessattis akka kanatti mootummaan dhaabii guddaan akka kana maqaa namaa xureessu. Agartanii Maqalee kana naqeef waa'ee afaanii tokko iddoo tokko dubbadhee confusionii tokko uumeefanii yuunivarsiitii Finfinneetti asumatti lafaan hojjedhuttanii public lecture tokko qopheessee barattoota post graduate fi staffii walitti waameetan dhiyeesse waan sana. Warri achitti argan Wallaggaa yuunivarsiitiitti na afeeran. Wallaggaa yuunivarsiitiitti dhaqeen dhiyeesse. Warri achitti argan immoo Mattuutti na afeeran. Mattuu yuunivarsiitiitti dhiyeesse. Achii booda Jimma naqe. Warri immoo kana hundumaatti argan immoo Maqalee yuunivarsiitiin immoo na afeera. Maqalee yuunivarsiitiin naqe. Ganama naqee sa'aatii booddee deebi'e. Abbaa aangoo tokko wajjin waliin argine, nama siyaasaa tokko wajjin waliin argine. Yoomiyyuu taanaan nuyi nageenya biyya kanaa keessatti qooda fudhachuu barbaanna. Nuyi akka warra abbootii aangoo kana miti. Kana jechuun isaan ilmaan isaanii ala jiru baay'een isaanii. Miila tokko as kaa'atanii miila tokko achi kaa'atanii yoo asii ba'an iddoo biraatti baqatu. Nuyi lafatti baqannu hin qabnu. Ati manii keenyaas jiru. Ijoolleen keenyaas jiru. Nuyi as jiraan. Ganda beekamaa keessa jiraan. Nagaan biyya keenyaan nu ilaallata. Saba keenya teessuma keenya durbii keenyatu as jira. Haadhaaf abbaa keenyatu as jira. Baadiyyaa isaan gatan kana keessa. Kanaatiif waa'een nageenyaa nu ilaallata. Utuu nagaan nu bu'ee gatii hundumaatu itti kaffalleetii hin barbaanna nuti. Kana keessatti isaanii wajjiniin waan baay'eetu dubbachuu dandeenyu dubbachuu dhiifnee teenya. Otoo dhugaasaatu dubbanneetii fi paartiin Biltsiginnaa jedhamu kun paartii seeraa alaati kan biyya bulchaa jiru kun amma. Garuu kana hundumaa mee haa ta'u biyyis nagaa haa ta'u garuu akkuma karoorfame sanatti akkuma waggaa 5 kana hamma filannoo kanatti haa geggeeffaman jedhan malee paartiin itti aangoon itti kenname adaraan itti kenname hin jiru. Paartiin amma biyya bulchaa jiru kun hin beekamu. Laayisensiin qabu hin galmeeffamne eenyummaan isaa hin beekamu karoorri isaa fudhatama dhiisuu isaa namni beeku hin jiru. Kan hundumaa nagaa maa boora'aa biyyi kun nagaa haa ta'uu jenneeti waan hundumaa dhiifnee kan deemaa jirru jechuudha. Kanallee beekuu qabu isaan. Seera wallaallee miti. Yookaanis immoo akkuma galeessa falmachuu dadhabnee miti. Namoota aangoorra jiran kan akkoo namootumatu qabsaa'ee iddoo tokkoon ga'ee immoo adaraatti kennatee biraa deebi'ee amanee jechuudha. Kanaatiif nuyi ammas nagaa barbaanna. Isaanii wajjiniin waan garaagarummaa qabnu irratti garaagarummaa keenya qabannee isaanis uummataaf amma danda'an haa hojjetan. Nus amma dandeenyu hojjenna. Uummatatti dhiyaanna. Isaanis waan uumma jedhan kana fudhatanii haa dhiyaatan. Nus immoo dhiyaanna. Abbaa amaneef sagalee haa kennu. Isa guddaa. Uummati kun. Isa kanatti gaaffiin Oromoo akkuma sinuu kaastanii gaaffii kallattii garaagaraatiin gaaffii gaafachaa ture. Mee dimokiraasii dursamoo gaaffiiwwan bu'uuraatu dursamee akkuma siyaasaattis akkuma saayinsiittis mee isa kana mari'annu mee baqqala. Fakkeenyaaf dimokiraasii yoo jiraate waan hundumaa deebisuuf mijata. Akka amma adeemsa biyya kanaa keessatti dhimmoonni kun kallattii qabataniiru moo kallattii hin qabanne jennee kaasuu dandeenya? Ani akka yaadutti duraani dhugumalaa waan abdii namaa kennu tokko argamee ture mul'atee ture. Yeroo namni hundumtuu qabsoo sana finiinsee biraatii hin deebinu wannoo kana ofumarraa ganneetu ijibbaannee lammata ofirraa konkolaachifnee obbaafanna jedhee yaadee ture. Haa ta'uutii garuu gaafa namoonni achi keessaa ba'anii meetas gabbaa biyyi baduusaarra lolaan akka kana wal gochuurra nuyyuu immoo akka kanatti hin ceesifna yeroo isaan jedhan amantaa guddaadha kan irratti gatame dhugaa isaatiif yoo dubbanneef. Amantaa kana silaatii jaalala kanaan amantaa sabi hamma kanatti kenneen fuudhanii gara fuulduraatti tarkaanfachiisuun utuu irra jiru tarkaanfachiisuun dadhabame. Kanaaf waan hin jedhu yeroo sana waa'een dimokiraasii xinnoo ishee ifti ishee xiqqoon ni mul'atti turte. Har'a garuu hin jiru. Maal akkamittiin ta'a iddoo hundumaatti jeequmsa jiru hin argitu. Walumaa galatti walitti qabaas deemna. Keessaa gaaffii Oromoo wajjin wal qabsisee gaaffii Oromoon deebisuudhaaf immoo adeemsi jiru filannoo wajjiniin wal qabata. Filannoon immoo fuuldura kanatti dhufaa jira. Isa sana wajjin wal qabsisneeti kallattii adda addaadhaan kan kaasneeti mari'achaa turre. Karaa paartii badhaadhinaatiin paartii qeequrraa kan hafe akka paartii kaafaawuttis ta'u akka paartiilee siyaasa birootti ajandaa isaanii maammata isaanii ibsanii gara kanatti deemanii waan himanii hin qabanii kan isaan jedhan kaasantu jira. Gara paartii badhaadhinaatiinis immoo paartiileen morkattoota
dimokiraasii dhugaa jiraatee dimokiraasiin sun fuullee akka inni deemuudhaaf wantoonni aanja'an hin jiran kallattii jedhuudhaan dhimmoonni garaagaraa ni jira. Egaa isa kana hawaastis isa kamidha sirriini eenyu biradha kan dhugaan jiru kan jedhu hawaastis murtoo isaa akka inni argatu ni nan amana. Qophichis qophii gaaddisa odaa waan ta'eedhaaf jechuudha. Yaadichi yaada bilisaati. Wal dubbatanii waliin mari'achuun kanuma irra jirudha waan ta'eedhaaf. Fuulduratti gamee amma gara xumuraatti fidaa deemu. Fuulduratti yoo akka kanatti deeme fakkeenyaaf ammas akka paartii siyaasaattis akka paartii biyya bulchaa jiruuttis caafii akka kanatti qabatee deema taanaan waanuma wal fakkaatu qabatee waanuma yaada adda addaan fidu taanaan rakkoon jiru maal ta'uu danda'a gara fuulduraatti uummata Oromoodhaaf dhuguma akkaataa makkaa'ame sanaatiin fuulduratti deemuudhaaf isa rakkisu yoo iddoo adda dhaabbata ta'e kan jedhudha gara goolabaatti fidaa deemu. Tole sirni nuun ijaaraa jirru sirna dimookiraasiiti. Sirna dimookiraasii kana keessatti immoo yaaddi adda addaa ka'ee pilaatfoormii irratti dhiyaatee yaadni mo'ataa uummata biratti fudhatama qabu yaada bitaa ta'aa jecha. Yaadni kana uummata biratti fudhatama hin qabne immoo akka yaadaatti hin calaqqisiifamu. Akka yaada bitaa ta'uu garuu hin danda'u. Kanaaf dirree dimookiraasii gara kuteenyaan hojjechaa jirra jechuudha babal'isuudhaaf. Kanaaf agarsiistuuwwan haalamuu hin dandeenye baay'ee qabna. Tokkoffaa biyyuma keessaa kaan hidhamtoonni siyaasaa obbo Baqqalaa fa'aa dabalatee akka gadhiifaman. Ilaalcha siyaasaa qabaniin biyya kana keessatti hidhamuun heera mootummaa kan cabse ta'uusaa kanaaf dhiifama gaafannee gadhiifama. Dura hidhamuun qabanii kun immoo dirree dimookiraasiiti. Yaadni adda addaa yoo jiraate malee guddinni dhufuu hin danda'u. Yaada tokkoon biyya guddisuun hin danda'amu amantaa jiru qaban. Lammaffaa warra biyyaa baqatanii godaananii ala deeman biyya isaanii keessatti akka bilisaan socho'anii uummataaf hawaasa isaaniitiif waan isaanirraa eegamu akka gumaachaniif biyyatti deebisnee jira. Kana kan deebisne paartilee siyaasaa warra hidhannoodhaan socho'anis warra hidhannoo maleessas deebisnee jira. Kun dirree dimookiraasii bal'isuudhaaf yaada gaggeeffamee jira. Kanarraa ka'een heerota hidhaa ta'an kaleessa shororkeessummaadhaan nama dararsiisaa turan akka isaan jijjiiraman akka isaan fooyya'an dirree dimookiraasii akka isaan simuu danda'an heera mootummaa wajjiniin akka isaan wal simanii deemanii taasifnee jira. Kun dirree dimookiraasii babal'isuu jechuudha. Kabiraa miidiyaan gahee guddaa dimookiraasii babal'isuus guddisuus ceesisuu keessatti gahee guddaa taphata. Yaadni adda addaa karaa miidiyaa adda addaatiin yoo dhiyaate uummanni immoo yaada isaa tolu keessaa filateet biyyi ceete waan ta'eef miidiyaan barbaachisaadha. Kanaaf miidiyaan kaleessattiin ugguramaa ture kun biyya keessatti galee akka hojjetu seerri isaas akka fooyya'u namoonni shororkeessummaadhaan hidhan akka irraa ka'amu biyya keessa akka galatanii hojjetan mootummaan kana mijeessee jira. Dirree dimookiraasii bal'isuu jechaan tokko kana itti gaafatamummaa mirga wajjiniin deemu jechuudha. Kun kutannoo mootummaan agarsiisu qabu agarsiisaa jira. Kabiraa mootummaan kan inni godhe paartileen biyya kana keessa jiran 80 ol ta'an adda adda faca'anii jiran yaadni 80 dhibbi hin jiru maaltu isaan adda facaasa gara tokkotti sagantaa isaanii fidanii paartilee jabaa akka ta'an kanaaf immoo gargaarsa akka inni godhatu taasisuudha jechuudha. Kanaaf paartii obbo Baqqalaa fa'aa dabalatee paartilee kaaniif deeggarsi godhameera. Amma waajjira kutaa 23 ol qabu mootummaa irraa akka isaan kireeffatanii itti fayyadaman taasifnee jira. Kun kutannoo dimookiraasiidhaaf qabu. Kutannoo babal'ina sirna dimookiraatiif qabu agarsiisa jechuudha. Kabiraa uummata isaaniitti gadi bu'anii paartileen kun gadi dhiyeenyaan uummata qabsaanitti dhiyeenyaan akka isaan hojjetan waajjira adda addaa akka isaan banatan bilisaan akka isaan socho'an taasisuun kutannoo mootummaa bira jiru agarsiisa jechuudha. Ammas isaan godhan waa'ee paartii keenyaa malee sagantaa filannoodhaaf ta'u kan uummata calaqqisiisu kan uummata kanaaf ta'u fiduu hin dandeenye jechuudha. Qeequmsi isaanii gaariidha. Nu jabeessa jechuudha. Hir'ina keenyatti hin goonu. Garuu gaaffiiwwan bu'uuraa Oromoo akkamitti deebisu? Amma hin deebisnu obbo Baqqalaan. Gaaffiiwwan sirna federaalizimii cimsu akkamitti deebisu? Hin deebisnu obbo Baqqalaan. Tarsiimoo akkamii dinagdee keessatti akka qaban kan hin kaafne jechuudha. Qeequma akkas kaasu. Qeeqa kaasuu maa kaasu jechuun miti.
Garuu sagantaa sana keessatti baasuu qabu. Amma sagantaa ceesisaa ijaaraa fiduu qabu jennee xamanna. Haa ta'u guddaa galatoom. Mee babaqqala. Haa ta'u irra deddeebi'ee kan obboleessi koo kaasu sagantaan qabanii isa jedhu. Sagantaan siyaasaa keenya kana fakkaata, sagantaan dinagdee keenya kana fakkaata, kan hawaasummaa kana fakkaata, kan dhimma alaa kana fakkaata, kana jedhee iddoo kanatti akkan ibsu waan eegu natti hin fakkaatu. Kana hin qaban jettu yoo ta'e waan biraadha kun. Kuni waan galmaa'ee barreeffamee manifestootti hin taa'ee ifatti kan taa'eedha kan boordiin filannoos beeku kan uummanni keenyas beeku nus bor kan uummatatti ibsinuudha jechuudha. Hirrinni isin kaaftan immoo nuuf immoo ajandaa keenyadha. Nuti jalqabuma kan teenyeyyuu yoo waan gaarii yoo hojjettan jajjabeessaa deemuu. Wayitaa karaa irraa goran immoo waan sana tuttuqanii akka isaan karaatti deebisan gochuu. Yoo gochuu baatan immoo aangoodhaaf dorgomanii irraati aangoo fudhachuu. Kanadha. Maabara miti kan ijaarree jirru. Dhaaba siyaasaati. Aangoo barbaanna. Aangoo fudhachuu barbaanna. Biyya amma isaan balleessan kana yookaan uummata isaanii miidhan kana nummoo mirga isaa kabachiifnaa fi afaan isaanii irraa muraa jiran kana nummoo guutummaatti kabachiisnaa fi biyya ormaatti uummata isaan qaanessan kan hundumaa kabaja isaa kenninaa fi kan jedhudha sagantaan ni qabu. Sabboonummaa isaanii har'a sabboonummaan gara gandaatti deebise Oromoo hin xiqqeessisaan jedhan kana naannoo sabboonummaa Oromoo irratti ijaarree Oromoo nama taasisuu kan mataa ol qabatu gochuudha kan nuti barbaannu. Kanaaf wanta tokko ta'utu irra jira. Filannoon amma dhufu kun sirriitti filannoo dimokiraatawaa akka ta'u yoo barbaachise waan isaan jabaatanii irratti hojjechuu qaban waan kanaan duraa hin dhiifnaati bira dabarraati. Tokkoffaa daangaan naannoo Finfinnee sirriitti sararamee kana jedhamuu danda'utu irra jira. Uummanni fayyee qochee jiru eessatti akka inni sagalee kennu amma beekamutu jira. Daangaan isaa kun eenyutu eessatti sagalee inni kenna jedha kuni utuu rakkoo gara biraan hin uumamin kanarratti amma deebii kennutu jira mootummaan kun utuu gara filannootti hin seenin. Kun waan guddaadha. Waan akka salphaatti ilaallu miti. Maaliif lubbuu namaatu wareegame namatti gatii guddaatti itti ba'e. Ijoollee homaa hin beeknetu harka isaanii duwwaa akkasittiin qabatanii itti du'e. Kun deebii argachuutu irra qaba. Lammaffaa waa'een mirga Oromoon Finfinnee irraa qabu deebii argachuu qaba. Filannoo kana dura ta'uu qaba kunis. Isa waliin makanii sodaa namaatiif jecha takka afaan jijjiiranii takka maal jedhanii takka waan meeqa hojjetan kun hundumaan hin fayyadu. Akka Oromootti mirga saba biraas beennaa, mirga keenyas beennaa, mirgi eenyuyyuu kasaaraa mirga saba biraatiin ta'uu hin danda'u. Sinirratti garuu dhiibbaan qabu gaaffiin kun hundumtuu yoo deebi'e booda akka paartii keessanitti. Dhiibbaa maalii qaba? Gaaffiiwwan paartiileen Oromoo gidduu galeessi isaanii gaaffiiwwan amma isin kakaastan kana waan ta'eedhaaf jedheen. Keessattuu osoo gaaffiin deebi'ee nuyi waan irratti qabsoof hin dhabne iyyuu gaariidha. Nuyi amma tokkoffaa mirgi saba kanaa duwwaa deebi'u. Gaaffiin saba kana adama siyaasaan turre utuu gaaffiin kun deebi'ee ani siyaasa kana keessatti nan argitan dhugaa isaa dubbachuudhaaf yoo ta'e. Ani aangoo qabachuus yookaan piraayim ministeerii ta'uus maal ta'uus ganda tokko bulchuus hin barbaadu ganda kooti. Lammaffaa boordii filannootii jalqabee yoo filannoon dhugaa haa geggeeffamu yoo jedhame waa'ee boordii filannoo irratti namoota muudamanii namoota paartiin keenya keessatti yaada tokko kennee ture. Akkaataa isaan itti deebisanii wal funaanaa jiran amma shakkii keessa nu galchaa jira. Tokkoffaa namoonni paartii sana boordii sana keessa jiran paartiilee hundumaarraa fageenya isaan qaban wal qixa ta'utu irra jira. Garuu baay'een isaanii paartiilee tokkotti dhiyeenya qabu. Achumaan immoo akka duruu wal beekanitti akka paartii keessa jiranitti akka yaada magaalummaa qabanitti deebi'an wal funaanaa immoo jiru. Kanaatiif innis shakkii keessa nu buusaa jira. Bilisummaan boordii filannoo sirriitti irra deebi'amee ilaalamuutu irra jira. Oromiyaa keessatti namni dorgomu akkuma sila kaase waggaa 21 guutuu qaba. Tokko waggaa tokko lafa sana jiraachuu qaba. Lama yookaan iddoo sanatti dhalachuu qaba. Sadi arfaffaa afaan Oromoo beekuu qaba. Kanan ta'u taanaan dubbiin rakkoo fidammas. Rakkoo fida. Qabsoo kaleessaatti nu deebisa. Dhugaa isaa dubbanneef. Maaliif
qabsoo nuyi gareedhaan irratti qabsaa turre mirga keenya nuu kabachiisa ofii keenyaan obbulchina isa jennu sana faallessa. Ofii obbulchuu barbaadna. Ofiin obbulchuu barbaadna mirga saba biroo immoo sirriitti kabachiisuu fi danda'uu qabna. Itti gaafatama keenyadha. Kuni seerri addunyaas dikteetii nu godha nu dhorka heerri biyya kanaas immoo nu dhorka. Garuu biyya keenyatti naannoo keenyatti ofii keenyaan obbulchuun dirqama. Kan kana faallessu immoo taanaan qabsootti nu deebisa. Qabsoon inni amma itti deemnu garuu akka qabsoosa kanaan duraayyuu ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Maaliif uummanni kun galfata itti kennate galfatti sun namni itti kennate yeroo iddoo isaatti dhibu lammata galfata namatti hin kennatu. Guddaan sin galateeffadha. Yaadni hafeeru hin jiru taanaan marii koo gara gabaabaatti fide. Yaaduma tokko kaasuudhumaa fi obbo Baqqalaan yaa'u qabsootti nu deebisaa jedhani obbo Baqqalaan nu qabsoo keessa jirutti beeku. Qabsoon itti fufa. Qabsoo yaadaati jechuudha. Qabsoo yaadaa kana keessatti nama yaada injifataa qabeetu fidatee uummata biratti fudhatama argateetu mo'ata. So qabsoon kun qabsootti nu deebisaa ta'uu hin jedhin qabsoo keessa jirra. Qabsoon ittiin qabsoofnu immoo yaada jenneetu amanna jechuudha. Boordiin filannoo aantummaa qaba, loogummaa qaba, shakkii qabna kan jiru boordiin filannoo riiferendamii uummata Sidaamaa dheengadda gaggeesseen hojii dinqisiifatamu hojjetamee agarsiifee jira. Karaa bilisaa ta'een gaggeessee murteen uummataa Sidaamaa akka kabajamu sagaleensaa tokko lamaan lakkaa'ame sagaleensaa ani ofiin of bulchaa mirga heera mootummaa naa kenne kana hojiin tinikkadha kan jedhu murteessaa raggaasisee jira. Kanaaf boordiin filannoo hojimaata amma hojjetee fi deebisee of ijaareen bilisaa jecha agarsiistuu qaba waan ta'eef. Kanaaf filannoo kanas itti aanus bifuma kanaan geggeessaa. Garuu boordii filannoo kana keessatti namoonni geggeessan yeroo muudamanitti paartilee hundumtuu yaada akka itti kennan godhameetu muudame. Kana haaluun isin danda'amu cubbuudha waan ta'eef. Ergasiidha kan jedhame. Ergasii wanti itti mammakamaa dhufe suni dhiibbaa uumuu danda'a. Shakkiidha. Amma isaan kaasanis qabatamaa hin jenne. Wanti nu shakkisiisu jiraata. Achi booda muudamni geggeeffames booda siin jiru waan ta'eef kun otoo karaan sirraa ta'e yaada hedduun qabaa. Walumaa galatti sagantaa ceesisaa ta'e isaanis of ijaaranii dorgomaa ta'anii dhiyaachuudha malee gamanumaan umriin keenya walaa qixxaatu kan jedhu umriin keenya wal qixxaachuu hin danda'u. Yoo adda addatti dhalanne waan ta'eef. Garuu dirreen kun wal qixa ta'uu qaba jedhu irratti garuu walii galla. Dirreen kun immoo mijataadha. Isaaniin mijateedha. Nuufis mijateera. Dirree kana irratti dorgommoo sagantaa dhiyeeffachuunis immoo barbaachisaadha yaada heduu.